This is Radio Finfinne. Radio Finfinne. Radio Finfinne. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. Kam jirtu dhaggeeffattoota keenya Finfinnee Broadcasting Service sagantaa raadiyoon torbanitti guyyaa sadii dabarsuuf waadaa isinii gale keessaa inni tokko qophii beektonni maal jedhuuti. Har'a qophii kanarratti keessummoota beektota lama qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Nageessaa Oddoo Duubaa fi obbo Abdii Gammachuuti. Qophii kana kan qopheessee isiniif dhiyeessu immoo ani Birhaanuu Leenjisooti. Keessummoonni keenya affeerraa keenya kabajanii sarara irratti nu argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin galatoomaa isin jedha. Atilleen hedduu galatoomii Birhaanuu. Birhaanuu galatoomii sarara kana nu kennu keessa. Toleka qophii beektonni maal jedhuuti. Beektonni keenya immoo tibbana akkuma miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirrutti waan baay'ee jechaa jiru. Isaan keessaa muraasa kaafnee irratti mari'achuuf yaalla. Qophiin ijoo marii keenyaa dhiibbaa waan amma deemaa jiru kun sochii Oromoo irratti fiduu danda'u ta'a. Jalqaba gaafin ittiin jalqabuu barbaadu waan amma adeemu tanaaf keessayyuu waan dhaaba adda bilisummaa uummata Oromootiin faaraan wal qabattu taati. Egaa akkuma yaadattan torbee muraasa dura hooggantoonni Koongiresii Federaalaa Oromoo ABO waliin hidhata qabanii shororkeessitoota jedhamanii himatamanii jiru. Akkasumas obbo Yonaataa Tasfaayee Raggaasaa dubbii himaan Blue Party ABO waliin walitti dhufaa kanaafuu shororkeessadha jedhamee himatamee jira. Karaa biraa immoo namichi yeroo dheeraadhaaf ABO faanaan hojjetaa ABO'ti jedhee dargaggoota Oromoo goomsee hiisisaa fi ajjechisaa ture jedhamu tokko mootummaa Itoophiyaatiif akka hojjetu yookiin immoo double agent akka ta'e hojjetu bal'inaan adeemaa jira. Egaa kanaan wal qabatee maqaballeessiin adda addaa bal'inaan namoota adda addaa irratti akka adeemaa jiru argaatii jirra. Kanas akkuma barame gandaan namoota addaan hiruudhaan walitti buusudha. Akkasumas immoo kanarraa darbee lola paartii Koongiresii Federaalaa Oromoo fi ABO gidduutti deemaa jirullee fakkeessuuf tattaaffiin godhamaa jira. Mee kana akkamitti ilaaltu isin? ABO'n kun maali? Dhuguma ABO'n dhaaba Oromoo kaan irraa gargar bahee fi miseensi dhaaba kaanii fi miseensi adda bilisummaa uummata Oromoo gargar waliinanii walitti bu'uu danda'an isinitti fakkaata. Mee hiikuma kanarraa jalqabnu isin adda bilisummaa uummata Oromoo akkamitti ilaaltu? Waan amma deemaa jiru kanaanoo walitti fiddanii mee akkamitti dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsitu? Nageessoo sirraa jalqabnu? Hayyee isa kana gara lamaan laaluu dandeenya. Wayyaaniin nama tokko innaa himattu maafii ABO jettee himatti. Fakkeenyaaf nama akka Yonaataan Raggaasaa fa'aa namni beektaa siyaasni biyya sanii beezikalii bakka lamatti qoodamuu danda'a. Akkamii bakka lamatti qoodama jechuun fireemworkii isaa lafa siisee Yonaataan Raggaasaa eessa keessa jiru? Eessa keessatti ramanna waan jedhu agarsiisuu fi siyaasni biyya sanii fireemworkiin isaa divishinii gurguddaa bakka lamatti qoodama. Warra gaafii biyya san keessa gaafiin sabaa hin jirtii jedhuu fi warra gaafiin sabaa hin jirtu jedhu. Akka sabaatitti ijaaramanii qabsaa'uu yookaan immoo cunqursaan akka sabaa naashinaal opereeshin hin jirtu jedhuu fi warra hin jirtu jedhu. Cunqursaan biyya sanii akka sabaatitti miti. Sabni hundumtuu cunqurfameera. Demokiraasii dhabaa diktaatarri biyya kamittuu akkuma godhu biyya sanitti warri bulchiinsi mootummoonni abbaa irree biyya sanirra jiran malee akka sabaatitti saba adda baasee saboota cunqurfamanii jira ka jedhu hin fudhannu warra jedhu jira. Inni amma bilookii san keessa jira. Warri waan akkasii hin fudhanne jiru yeroo hedduu akka sabaatitti ijaaramullee hin barbaachisu akka
maqaa Itoophiyaa jedhu qofaan ijaaramna warra jedhu. Paartilee durii irraa kaasee Ihaappaa Meeshoon maalii bara darbii asi amma 1991 asi. Like ቅንጅት ኢዴፓ መኢአድ maalii አንድነት amma immoo Biluu paartii warra kana ግንቦት ሰባት illee amma karuma sana. Warri kun warra maqaa sabaatiin ijaaramuun biyya biyyi maqaa sabaatiin qabsaa'uun hin barbaachisu. Inni sabaallee qabsoon akka sabaatti qabsaa'uu sirrii warra jedhu. Normally Yoonaataan Tasfaayeen warra achi keessa jiru Biluu paartii keessa dubbii himaa Biluu paartii jechuudha. Oromoo dhiigaan Oromoo haa ta'u malee Oromoon akka maqaa Oromootiin ijaaramuu fi warra hin fudhanne. Wanni kuni dhimmaa uumti yookaan immoo walitti sabaa uumte waan ta'eef hundumattuu cunqurfamee walumaan qabsaa'uu qaba malee saba kana caalaa cunqurfamoonni jedhamanii qabsaa'uun hin barbaachisu warra jedhu kaampii san. Kaampiin biraa cunqurfamni akka sabaatti saboonni cunqurfamanii jiran kaampii jedhu keessa warra amma aangoo qabateerraa kaasee haga madiretti warra kun OFC ABO hundinuu warri maqaa sabaatiin ijaarame kun hundinuu warra cunqursaan akka sabaatitti hin jira biyya san keessaa afaan cunqurfame sabni cunqurfame aadaan cunqurfame hin jira hundi wal qixan cunqurfamne warra jedhu warri kanan lamayyoo qoodde gaafii sun deebi'ee warri amma angoora jiru warri RDS keessa jiru TPLF irraa kaasee maali warri TPLF jala buure kun gaafii saba amma hin jirtu deebisne 1991 waggaa dargii kuffisne san kuno federeeshinii goone maali goone akka sabaatiin nama ofitti ijaaru goone naannoon kennamtee fi ofii ofiisaa jira gaafuun kun deebi'ee warri jedhu warra mangora jiru warri hin deebine jedhu gadi hafeetti warra hin deebine jedhu akkamitti deebisii irratti garaagarummaa jira akkamitti deebisii irratti biyya ofii namoo yoo dhaabate qofa deebisii warra jedhu jira sanii mootii biyyuma kana keessattuu gaafii sabaa kan deebinee wal qixxummaadhaa fi dimokiraatii biyyi sun riistiraakchar taatee uummata waliin jiraachuu hin danda'a warra jedhu ati jala jirti Yoonaataan egaa amma laalga Yoonaataan warra kaampii fagoo keessa jiru. Asuun dhumne gaafii sabaa keessa iyyuu warra hin jiru warra gaafii sabaatii hin jirtu hin barbaachisu kaampii sun keessa jiru. Atileetti sila nama kaampii zamanaa keessa jiru gaafii sabaa hin jirtu keessa jiru. OFC ta'ii maal ta'ii maqaa sabaatiin ijaaran Oromoo Federaalist Congress Kongireesii Federaalaa. Atileetti maqaan Oromoo jedhu keessa jira. Sabi kunillee Hadiyyaa ka jedhu Kibba haa jedhu Tigraay haa jedhu warra akka sanaan ijaarame kun warra gaafii cunqursaan akka sabaatitti hin jira turee jira ammallee cunqursaan sun ammas furmaata hin arganne sirriitti hin deebine warra jedhu gartee warra akka sabaatti ijaaramuullee hin danda'ama rakkoon uumuu akka sabaatti ijaaramuun biyya san hin diigu namoo akka sabaatti ijaaree ofiin of haa bulchee achiin ammoo walitti haa dhufu warri jedhu hin jira warri kun atleast warra kana yoo ABO jettee hiite yookaan maal jette atleast kaampiin isaanii walitti dhiyaata garuu addaan haa goru malee achi jalattillee garaagarummaa haa qabaatu malee walitti dhiyaata. Nama kaampii asitti dhiyaanne akka achiisan fuudhanii asitti himachuu maafi barbaachisu jennee yoo laallu. Ammaan kana mootummaan kun namni tokko Oromoo taanaan salphaa bakka abbaa fedhe haa ta'u. Ofiijoollee haa ta'u maali haa ta'u jechuun ABO'dha inni level godheera ABO skeetboord ittiin faranjiin kun ABO'n dhaaba karaa nagayaatiin qabsaa'u jedhee baay'ee dhaaba humnaan onni jedhee baay'ee akka mootummaan sochootti jechuudha. Mootummaan isumatti dhiibee baasa. Maaliif dhiibee baasa? Waan demokiraasiin hin barbaanne yoo demokiraasiin shaakalamu biyya san keessatti demokiraasiin yoo hojiirra oole mootummaan sun akka aangoo hin qabanne hin beeka. Maaliif dhaabbileen saba guddaa keessaa akka Oromoo kanaaf Amaaraa kana keessaa bahan ol aantummaa argatu, sagalee guddaa argatu, barcuma baay'ee argatu, barcuma baay'ee yoo argatan ministeerummaa keessatti bakka gahaa hin argatu. Kanaafuu isaan cunqursanii warra biraa ari'anii fakkeessanii agartee abbaa illee ta'anii yoo bulchan malee carraa biraa waan hin qabneef ABO adda akka dhiibanii baasan jechuudha. Dhiibanii irraa baasanii isaan sirna basaasummaa fi akka dansaa ijaarratanii sirna humna waraanaa fi caasaa ofii sirriitti agartee sirna ijaarratanii isa sanii ABO of keessaa baasanii ammoo haa ta'u malee isaan amma maaliif itti fayyadamanii nama Oromoo ta'e kamuu himata barreessuun hin rakkisu akkana ebaluu bara kanaa kaasee miseensa ta'uudhaan akkana godhe jedhanii kun adda bilisummaa Oromoo achitti shororkeessaa jedhanii akka dhaaba shororkeessaatitti wanni labsii baasanii jiranii proklameshiina jira proklameshiina shororkeessummaa saniin abbaa fedhe nama ammaan kana maal jedhanii oona bisa buloo lama keessatti Oromoo mahun baqiin
Ambraa irratti illee yoo siin qaban abaa'oodha jedhanii fiduun easy. So abaa'oo jechi jedhu warra mootummaa saniif nama isaan xiqqoo gufachiisuu danda'u. Kaamtii kamuu keessa haa jiraatu Oromoo taanaan maqaa ittiin hidhamu jechuudha akka warra saniiti. Akka Oromootitti hojjennee yoo fudhanne immoo gama Oromootiin yoo dhuftee ilaaltu immoo abaa'oo jechuun ka Oromoo laban yeroo jalqabaatii fi ilaa Oromoo baqatte yookaan akka dubaatii dubra nama dubra bantii balleessitu jechuudha. Oromoon ishii dhaaba jedha waan jaarmiyaa jedhan hin beekin ka qara dhaabate ka Oromoo fi hangafaa ka Oromoon akka wanni itti ilaalu abaa'ummaa jechuun Oromoof nama mirgaa falmatu nama mirga fiitti dubbatu nama sabboonummaa qabu nama saba fiitti dubbatu nama haqa qabu jechuudha. Oromoo biratti hiikisa akkana ta'a jechuudha. Because maal arga Oromoon ammaan ta'a nama waa dubbatu nama dhugaa dubbatu abaa'oo jedhanii hidhan. Nama mormu inni karaa kamuunuu haa mormu. OSB keessa haa ta'u maal keessa haa ta'u nama dhugaa uummataatiin dhaabate abaa'oo jedhanii hidhan. Kanaafuu amma Oromoo keessatti arqaan sana abbaa fedhallee yoo isaan abaa'oo jedhanii hidhan. Okay, namni kun waan dhugaa nu dubbateera jechuudha jedhee uummata akkasii fudhata jechuudha. Kanaafuu konseptiin jecha abaa'oo jedhu Oromoo keessatti ammaan sana dhaaba jaarmiyaa kana ta'u OSB ta'u ODF ta'u maalii ta'u adoo hin ta'in abaa'oo jedhee akka mootummaan sun ittiin hidhuu fi Oromoonis ittiin jecha kana ittiin fudhatee jiru maqaa kana ittiin fudhatee jiru nama haqaa falmuu nama dhugaan Oromoo dhaabbatu ka jedhu fudhatee jira jechuudha. Hiikisaa Oromoo keessatti akka gammatti dhufee jira. Baay'ee galatoomi obbo Nageessoo kuni dubbii ijoodha ka abaa'oo jechuun akka ideoloojiitti ka ilaallamu akka gaafii mirga Oromootti ka ilaallamu malee paartii namni 5 yookiin namni 10 iddoo tokkotti yookiin iddoo biraatti dhaabee miti jettee jirta. Mee kanarratti abdii adeemu maal jetta? Namoonni tokko tokko akkuma dura kaasisan Koongiresii Federaalistii Oromoo fi abaa'ootu walitti bu'ee fa'aa jedhanii. Jarri kunoo lamaanuu exclusive ta'uu danda'u. Namni tokko ofiisii ta'ee yookiin Koongiresii Federaalistii Oromoo ta'ee gaafii gaafa gaafate silaa abaa'oodha jedhameetuma hidhama yookiin immoo dubbii himaa biluu paartii illee ta'ee gaafii akkasii yoo kaase silaa abaa'oo jedhameetuma hidhama warra mootummaatiin. Walitti bu'iinsi kun jarri kun lamaan walitti bu'uuyyuu hin danda'anii. Mee ati kanarratti maal jetta? Mee yaadatti nu dabali. Egaa obbo Nageessaan akka gaariitti lafa kaa'eera. Ani illee dubbiidhuma ijoo tokko itti dabaluu barbaada. Walumaa galatti gaayyo. Abaa'oo jechuun jaarmiyaa hangafaa uummata Oromooti. Jaarmiyaa onnee fi sammuu uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qabudha. Hundumtuu jaarmiyaaleen marti amma Oromiyaa keessatti socho'an mirga uummata Oromootiif socho'an hundumti isaanii yaada abaa'oo irraa kan maddan. Dhugummaa abaa'oon ganama qabatee ka'e sana qabatanii warra ka'anidha jechuudha. Kana kan jaarmiyaa abaa'oo kana jaarmiyaa hangafa uummata Oromoo taasisa. Egaa diinni akkamitti ilaala yoo jenne diinni amma Oromoo mataa ol qabatee deemu mara akka abaa'ootti ilaala. Oromoo boru nu dura dhaabbatee dantaa keenyaa fi dantaa nuti uummata Oromoo irraa qabnu dura dhaabbatee nu jala dhaabbachuu danda'a jedhan hundumaa akka abaa'ootti ilaalu jechuudha. Abaa'oo jechuun uummata Oromoo walumaa galatti jechuudha. Egaa kanarraa ka'eetu kan isaanii namoota hundumaa daangaayyuu dhabeera amma namoota Oromoo isaanillee gara otonni Oromoodhaaf dubbatee garuma abaa'ootti ramadanii himachuun dhalachuuf jira jechuudha gara fuulduraatti. Kanaaf fakkeenyaaf amma waa'ee Koongireesii Federaalistii Oromoo fi abaa'oo kana walitti fiduu amma samoona kana argaa jirru kana yoo ilaalle xiqqoo ishii hubannaa fi madaallii achirratti fudhatan xiqqoo natti fakkaata. Maaliif Koongireesiin Federaalistii Oromoo fi abaa'oon walitti bu'uu hin danda'an. Wanti walitti isaan buusu hin jiru jechuudha. Akka nuti kooti hubadhee beekutti jaarmiyaalee kana lamaan walitti kan firoomsutu irra baay'ata qabxiin gurguddaan jechuudha. Malee wanti walitti isaan buusu hin jiru. Dubbii xixiqqoo jechuun dubbii amma yeroodhaan wal qabatee deemaa jiru kanaa fi jaarmiyaalee kana lamaan walitti finnaa ilaallu inumaa walitti firoomu malee irra caalaa walitti cimanii walitti maxxanu malee wanti walitti isaan buusu hin jiru jechuudha. Keessumaa amma bira darbe fa'aa fudhanne obbo Baqqalaa Garbaa akka mana hidhaatii gadi ba'anii duula filannoo sana irratti hirmaatanii uummata kakaasuu keessatti uummata barsiisuu keessatti hirmaachuun isaanii wayyaanee naasiseera. Mootummaa Itoophiyaa naasiseera jechuudha. Maaliif namni kun mooraalii isaa ammayyuu ilma jira? Namni kun haamileen isaa ammayyuu ilma jira jedhan. Uummanni Oromoo kun
nama kanarraa maal baras dargaggoon nama kanarraa maal baras nama kaleessanitti hiinee ukkaamsinee keenya gadi ba'ee akkasitti uummata keessa dhaabbatee uummata wajjiniin hiriiree dhaabbamu taa'ee dargaggoon bira akkasitti ilaalamuu ta'e sodaatanii gaarii waggoota kalaasaa jiran sodaachisuuf ta'an jechuudha. Walumaa galatti ijoon dubbiin as keessatti ilaaluun irra jiru maalinni akkaataan nuti itti koongireesii federaalistii Oromoo fi ABO itti ilaaluu qabnu jaarmiyaaleen kun lamaan wanti walitti isaan buusu hin jiru. Waan walitti isaan firoomsutu irra baay'ata. Maaliif lamaan isaanii uummata Oromootiif hojjetu ABO'n hangafa jaarmiyaa uummata Oromoo keessaa isa tokkodha. Koongireesiin federaalistii Oromoo immoo ammas innis immoo dantaa uummata Oromoo irratti hundaa'ee kan dhaabbate waan ta'eef jaarmiyaaleen kun lamaan walitti firoomanii waliin dhaabbachuutu isaan irra jira. Jaarmiyaalee kana lamaan walitti bu'uuf deema kan jedhu namni ilaalcha akkasii qabu jiraate yoo sirreeffatan wayyaa isa jedhuun asirratti hubadhaa jechuudha. Baay'ee galatooma yaada gaariidha. Kun yaada baay'ee bal'aadha. Biyyoota biraattis seenatti oolaallee waanuma akkanaatu baramee ABO'n dhuguma paartii biyya keessaallee ari'anii baasuun hin danda'amne. Gaafii siyaasaa, ilaalcha siyaasaa, gaafilee uummata Oromoo waggaa dheeraaf biyya san keessa turan waan ta'eef gaafii kana uummata Oromoo guutuu biyya ari'anii illee otoo baasanii baasuun salphaa miti. Kanaafuu paartii adda bilisummaa uummata Oromoo akka sadarkaa paartiitti illee ilaaluun yeroo tokko tokko dogoggora fakkaata. Akka ideoloojii Oromootti illee ilaaluun akka gaafii mirga Oromootti ilaalutu irra gaariidha. Namoonni jedhan baay'eedha kanuma kaasuu barbaade. Yaada qaba. Tole. Yaada qaba. Wanni ani asirraa hubachiisuu fedhu tokko wanni uummati keenya akka beeku barbaadu waan konseptii jaarmiyaa maalii waan jedhu irratti dubbachuu fedha. Isa adoon jedhin dura garuu waan OSC waan amma dhiyoo kana sababa basaasa nama girma turuun jedhamu saaxiluuf wal qabate ka'e kanarratti waan jedhu barbaadu jira. Gaafii waa'ee isaa akkanaan duuba nu gaafata ta'a. Kanaafuu yeroo sanitti itti deebi'a. Garuu wanni an beeksisuu fedhu waa'ee namicha kanaa ani 2011 beekaa waggaa inni yuunivarsiitii adda addaa irraa barattoota Goojjan barandaa waliin yaame ijoollee gara yuunivarsiitii hedduurra nama 36 ijoolleen tu fixamtee inni immoo yoo sunu guyyaa 2-3 dhamee bahe yeroo sanii kaasee ijoollee yeroo san gaafa sanuu ijoollee achi filaadhaatti kan toowwee hambisee jira hidhatinaa jedheeni achi sababa sanii wal qabateen eegi sanii kaasee yeroo dheeraa beekaa namni yeroo san inni hiisisee mana hidhaatii ba'ee dhaamsa naa erge suuraa isaatiif haala ittiin hiisisee kana warra beektuu warra alaatiin nuufi jedhee asii nama beeku wagaa USA an dhufee jechuun bara 2013 dhuma 2014 yeroo ishini nama beekutti argisiisee ergee ture. Aboo kun waan akkanaa jedhanii ati warra jaarmiyaatiin gahii an immoo jaarmiyaa kan keessa waan hin jirreefi hooggantootatti ergii kun nama jira jedheen agarsiisu garaagarummaan hin dhufne achiin duuba yeroo ammaa as gaafa waan kana kaasu gaafa VOA irratti dhagattee tattu alaabaa nama qoodee hojjechiisee warruma iddirii yookaan afooshaa jaaratan manuu deebisee qabsiise wanni dubbatamee mana murtii irratti dubbii mana murtiitiin wal qabatee dubbatamee jennaan koomenti godhee jechuudha. Achii dubbiin sun agartee namni kun ammas nama hedduu faaluu dura uummanni akka beeku godhamuu qaba ka jedhuun akka nama dhuunfaatti gabbaanee dubbanne malee waan kan akka jaarmiyaatti miti. Garuu inni gama isaatiin dubbii kana mucaan kun dubbii kana akka waan duula jaarmiyaan lama walitti duure akka waan OFC'n wanni biraatti duulee godhanii argisiisuu yaalanii jiru. OFC'n biyya jira liidarooti OFC biyya jirti wanni isaan jedhan hin jiru. Abukaatoon sun garuu akka nama seeraatti akka nama murtiitti namichi isaayyuu hin beeku eegasii yoo nu gaafan isaayyuu hin beeku akkuma warra himatame sanirraa waan dhaga'e adoo intarviiyuu godhuu maqaa isaa dhaga'e akka inni wanni akkana akka inni qeerroo maalii waggaa dheeraa ture akka inni waan akka waa isaa waan beeku hin qabu abukaatoon kun dubbii intarviiyuu godhee kan keessan maqaa dhaga'e achirraa taaneen ammoo waan isaa kanaan dura qabnu waan kanarratti wakatamne jechuun hin fakkamneen dubbanne ijoollee goone wanni kana gooneef maal waan kana waan akkana kanas dubbatte wanni sitti dhufa waan baay'ee
wanni agartee namni sitta duuluu hin jira maal hin jira wanni akkana kanaan wal qabatee gaafa ati nama tokko basaasa jettu garagalchanii ebaluu nu basaasa jedhanii sitta duulan hin jirti inni kun adoo kanaan jiru ijoollee achi wareegamaa jirti ijoollee achi dhumataa jirtu namni kun nama gurgurataa jira nama kumaatama anisisaa jira nama baay'ee irratti miidhaa geessisaa jira miidhaa kana miidhaa nama miidhaan dura jiru miidhaa nama sanirra jiru caalu namoota kana baraaruu qabna abbaan fedhe nu haa arrabsu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu ragaa barbaachisuu guurannaa hin guurre jechuudha ragaa guurre sanillee tokko tokko nama biyya jiru waan jiruuf gadi dhiisne garuu karaan namni adda addaa namni bilchina hin qabne waan kana kagadhiisallee hin jira asirratti akka dhaabileen of keessa deebi'ee waan kana laal akka warri isa waliin hojjetus uummatis beeku waan kana goone jechuudha. Gaafa waan kana goone dubbiin tun achii kaatee gara waan biraatitti akka deemtutti adoo hin ta'in achirratti akka agartee namni kun beekame itti aansine basaastota akka kanaa kanarraa namni akka of eegatu namni waan kanarratti hubannoo argatee akka of eeggannoo barbaachisu godhuufi kun godhame kanaafuu dubbiin tun dubbii jaarmi'aatii moti. Baay'ee wal qabattee moti jechuu barbaade. Dhuguma itti dhufna isatti illee hin deebina buna keessa galatoomii. Egaa kana maybe sirriitti gadi keessallee gallee ilaaluuf yaalla yeroo arganne namoonni tokko tokko waanuma kana fakkeenyaaf waan mucaa basaastuu kana wal qabate wanni dura ani akka ijootti kaasuu barbaadu maal inni mootummaa wayyaanee waan akkanaa irratti akka hundaa'e uummanni keenya akka waan haaraatti kaasuun qabu mootummaa wayyaanee wanni inni qabu keessaa tokko neetwoorkii basaastotaa kana neetwoorkii basaastotaa cimaa qaba namoota kumaan lakkaa'antu achi keessa jira Girmaa Xurunee nama tokko keessayyuu nama salphaa sadarkaa gadaanatti hojjetu wayiidha sadarkaa olaanutti namoonni kumaatamaan lakkaa'an waan akkanaa ka hojjetan nu illee kan isaan beeknu baay'eetu jira kanaafuu odeeffannoo akkanaa hoggaa argatan gadi baasanii suuta namatti barsiisuun qabsoo godhamu keessatti isteeppii duraa ta'uu danda'a karaa gaarii ta'uu danda'a hordofamuu waan qabu ta'uu danda'a yaa ta'u malee namoonni tokko akkatti waan kanarratti react godhan yookiin deebiitti kennan annama ajaa'ibu kan nama ajaa'ibu qofallee jennee irra hin dabarru beekumsallee dhabuu fakkaata this is political ignorance namni keenya waan akkanaa akka jiru mootummaan sun maalirratti akka hojjetu diinni isaanii diina keenya jennee ergarra qabsaa'uu qabne istiraakchara mootummaa sanii sirriitti keessa gadi gallee beekuun nurraa eegama ka jedhutti dabaluu barbaade kananii gaafiin itti aanu ka ta'u namoonni tokko maal jedhu amma waliigaltee paartileen Oromoo duraan gargar ba'an keessayyuu adda bilisummaa uummata Oromoo bakka bakkatti fottoksanii gargar ba'an kuni yeroo torban darbe kana walitti dhufne jedhanii miidiyaadhaan uummatatti gadi ba'anii jiru. Kanaan baay'ee waan rifatteef mootummaa wayyaanee kana diiguudhaaf kana uummata Oromoo adda adda baastee walitti buusuudhaaf namicha kana beeksetuma teezii nama kanaa akka gadi faca'u akka uummata Oromoo bira ga'u akkasumas namni kun miidiyaa irratti illee ba'ee akka dubbatu fakkeenyaaf miidiyaaleen Oromoo illee biyya alaa jiru paartii siyaasaatiin walitti hidhata qabanillee nama kana miidiyaa irratti dhiyeessanii amma harka irra qabuullee yeroon itti ga'an jira yeroo darbe biyya irratti dhiyaatee namicha akkatti dubbatu yoo argitanii jiraattanii waan duuba shirri wayii xaxamee hojjetu wayii fakkaata. Bilbilli inni ittiin haasa'u argitanii jiraatan sagaleen bilbila sanirraa dhagahamuu fi sagaleen bilbila namoota biraatirraa dhagahamullee galgarii. Namni maal jedha bilbila isaallee jarri kuni mala teekinooloojiitiin akka hordofaa yookiin immoo waan inni jechaa jiru ibsa inni kennaa jirullee haalli isaan ittiin dhaggeeffataa jiran jiraachuu mala. Wanni amma godhamaa jiru kun walumaa galatti mootummaa wayyaaneef fayyada. Jaarmiyaalee Oromoo walitti buusuudhaan ijoollee Oromoo sochii keessatti hirmaachaa jirtu sodaachisuudhaan mootummaa wayyaaneef fayyadaa namoonni jedhan jiru. Isinoo mee kana akkamiin ilaaltu? Wanni amma godhamaa jiru kun
dhuguma basaastuun isaanii beekamaa namni kun basaastuu isaanii ta'ee waggaa baay'ee hojjetee jira jedha odeeffannoo nama ammaatti argannu namni kun gadi ba'uunsaa qeerroo Oromoo dhuguma ammam rifachiisa isaan irraanoo miidhaan ga'u akkuma namoonni tokko tokko jedhan kana dhuguma mootummaa wayyaaneetii kun achiivimentii guddaadha yookiin injifannoo guddaadha jechuu hin dandeenya. Abdii sirraa jalqabame. Hayyee egaa mee qabxii saduraasa waa'ee jaarmiyaalee kaafteesin afaan siiqaa. Tole. Jaarmiyaaleen kun walitti dhufuu isaanii kana wajjin wal qabatee dhimmi ho'aan kun ka'uunsaa yoo dhugumayyuu waatu duuba jiraa nama jechisiisa. Waa'ee walitti dhufeenya jaarmiyaalee kana dubbachuu fi dhugumatti taanaan waanuma hundi keenya hawwaa turredha. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Uummata Oromoo waan mataa ol qabuuf deemu fakkaata. Kana jechuun immoo tarii mootummaa Itoophiyaatti itti toluu dhiisuu danda'a. Akkuma beekamu dantaan keenyaa fi dantaan mootummaa Itoophiyaa yeroo baay'ee wal wajjin hin deemu. Walitti dhufeenya jaarmiyaalee kana yommuu ilaallu waliin dalaguuf walii galuun jaarmiyaalee kanaa dhugumatti yaaddessaa ta'uu danda'a mootummaa Itoophiyaatiif. Yoo dhuguma ittiin kan dalagan ta'e walitti dhufuun isaanii kun wal dhaga'uun isaanii kun wal hubannoo uumuun isaanii kun dhuguma qabsoo uummata Oromoo keessatti tarkaanfii haaraa akka inni uumu ni eegama. Kanaaf wal qabatanii sammuu uummata Oromoo wal jala dabarsuudhaaf dubbii kana gadi baasuun isaanii waanuma haaraa waanuma wayyaaneen ittiin bara dheeraa turtedha jechuun ni danda'ama. Kanaaf wal qabatee dubbiin girmaa kun gadi ba'uunsaa egaa yoo hubannee ilaalle dubbiin girmaa kun waan salphaatti dhaabatu miti dhugumatti dubbii salphaa miti maaliif lubbuu namoota baay'ee gaabeedha. Faabirikii uummata keenya walitti hidhee jiru hidhaa uummata keenya gidduu jiru hidhaa dargaggoota gidduu jiru walamantaa uummata gidduu jiru walamantaa dargaggoota gidduu jiru akka nama dhuunfaatti maal godhee akka laaffisuu tokkotti deemaa jira jechuudha dubbiin kun namoonni walamanuu dhiisuu danda'u jaarmiyaalee walamanuu dhiisuu danda'u. Gareeleen garaagaraa walitti dhufanii waliin haa ta'u irratti walamanuu dhiisuu danda'u eenyu akka ta'e waan hin beekneef jechuudha. Isa kanatu xiqqoo ishii haala amma deemaa jiru kana wajjin inni ilaalamu yaaddessaa natti fakkaata. Wayyaaneen carraa hundumaatti fayyadamti. Wayyaaneen qaawwaa jiru hundumaatti fayyadamti. Tuffattee biraan dabartu wayyaaneen. Waa'ee girmaa yeroo dubbannu girmaa namoonni tokko tokko dabala ejentiidha jedhu. Anama girmaa dabala ejentiidha hin jedhu. Dabala ejentii kan jedhamu garee lamaanuu kan fayyadu yoo ta'edha. Dhuguma abaawoon girmaadhaa waa fayyadameera. Akka jaarmaatti warraa fayyadaman isaantu beeka. Akka sabaatti garuu uummanni Oromoo waan irraa fayyadame jedhan hin fakkaatu. Eenyu namni guutummaa guututti girmaadhaa fayyadame wayyaaneedha. Isaaniif hojjechaa ture, isaaniif basaasaa ture, isaaniif uummata nagaa qabxii miidhagaa guusisaa ture. Isaaniif ammallee kan inni itti deemaa jiru akkaataa inni itti miidiyaarra bahee haasaa jiru hundumtu eenyuun fayyada? Mootummaa Itoophiyaa fayyadaa jechuudha. Kanaaf girmaa dabala ejentii osoo hin taane jarumaaf hojjeta jechuun irra salphaan natti fakkaata. Akkasittan ilaalaa jechuudha. Tole galatoom. Nageessumee kan irratti maal jettaati? Akkamitti ilaalta waan mootummaa wayyaaneef jaarmiyaaleen Oromoo waan amma adeemaa jiru tanarraa maal fayyadamu eenyutu fayyadamaa eenyutu dhuguma miidhama ka jedhu san irratti mee yaadan. Wanni tokko wanni beekamuu qabu bataasni tokko saaxilamu waan salphaa miti. Maaliif jennaan namni kun fakkeenyaaf harargee dhaqaa bakka adda addaa deemee jimma dhaqee bakka adda addaa sabboontota walitti qabee qeerroodhaan akkanaa jedhee walitti ijaaree nama jiru kanaa walitti dhiyaatee weellistoota kan hundaatti dhiyaatee nama nagayaatti jedhanii yoo namni itti onni jedhe waan kana hundaa fuudhee jara dabarsa jechuudha. Ijoolleen keessaa filanii ijoollee jajjabbii jedha. Namni jajjabaa jedhamee nama geggeessu yookaan nama liid godhu nama muraasa. Namni namaan deemu namni nama hoogganu nama xiqqaa. Namni jajjabaan nama tokko lama kudhanii yoo muddate. Namoota akkasii san adda baasee jara kennuudhaan akka jarri ajjeesu akka jarri maanii gootu kana hundaa agartee odeeffannoo akkanaa kana karaan salphaadhaan isaan argatanii karaa isaa sana bikoos namni of dagataa namni watakkatti isa shakku biyya keessa deemee akka fedhin nama ijaaree viidiyoo dhaabaaf erguuf waraabe jecha waraabaa koppii tokko achi ergee koppii tokko wayyaanee kenna jechuudha. Kanaan dura kan godhamaa ture kanaan dura
guutaa tulluu akkasii godhe namni guutaa tulluu jedhamu bataatee gaafa 2004 hidhamnee hidhaabaanee warri macaatu lamaatti mannaafashaa jaarraa mannaafashaa jedhamutti nu affeeran jechuun wanni nu affeeranii samilee kennaa fi dhagartee amma yuunivarsiitiin nu ari'ee hin beektaa biree as yeroo sana yuunivarsiitiin nu ari'ee barataa kaan waggaa tokko ari'anii nu ammoo dismissal for goodidha achirratti hidhaa turre hidhaa haga muraasa turre mirga ofii nuuf kennanii gabbaane yeroo kanatti agartee waliin nu yaamanii bargarii mayii nu affeeranii agartee tishartii wayii hojjetanii nu kennan kun amma agartee sabboonummaa isaanii hojii teennaa gammadanii agartee mirga teennaa agartee haga tokko sabboonummaa nu keessa jiru sanii gammachuudhaan waan kana nu godhan waan kana waggaa isaan godhan nu keessa ijoollee wayii viidiyoo waraabde jechuudha. Seremoonii sun viidiyoo waraabanii eenyu kennan nama hojjetaa dhaabaa bakka bu'aa dhaabaa jedhanii guutaa fulluutti ergan guutaan gara lamaanuu hojjetaa isaan nama Oromoo hojjetu beekanii inni koppii tokko achi ergee koppii tokko wayyaan eekaddi jechuudha. Zeen maaltu ta'e inni jeetni jarri viidiyoo san qabdi gaafa ijoollee guuranii bakka adda addaatti deebisanii nu hidhan muuvimentiin biyya guutuu keessatti haayiskuuliin hunduu kaasee hunduu 6 kiiloollee wanni wayii waan ta'e hin beektaa wanni dhoo'e wayii ture. yeroo san adda jiru gaafa nu guuran viidiyoo sanii nu guuran. Isiirrallee dabarsan viidiyoo san appoo jari viidiyoo san akkamii argatte ajaa'iba nu ta'e. Egaa hidhamneen duuba booda ifas fidanii nu biratti hidhan amma beekne beekte dhageenne irraa odeeffannoo adda addaa namoota hedduu garee adda addaa nama 40 nama 30 garee ebaluu garee sullee maal jedhe isaan nuti garee sullee maal jedhe haala kana diraamaa kanaan nuti hidhe agar yaa'ee beellamee bakka mana wanniiti hiikaa namni kun gaafa dhaanamu nama wama haguma himu wal guuree gala jechuudha. Haala kana amma isa qofarra waan jalqabaa yoo ta'in duraanillee haala adda addaatti infiltreet gootee qabsoo Oromoo gojjaa keessa seenu. Kanaafuu isa kan harkaan tan akka inni saaxilamu gochuun namoota baay'ee gaaga'ama cimaa inni kanaan achillee godhuu danda'u irraa hambisa. Wayyaanee fi miidhama tokko gama tokkoon kun miidhama guddaadha. Isaan amma kabiraa barbaadatu kun eegaa bahee hojii kan isaanii hojjetuu hin danda'u. Gara biraatii yoo isaanii hojjete malee haala saniin isaanii hojjetuu waan hin dandeenyeef nama biraa barbaadu. Yookaan immoo kabiraa ka duraan qaban immoo garasitti akka guddatu basaasuun tokko jaarmiyaa tokko keessa galfataniin duuba jaarmiyaa kan keessatti bakka murteessaa akka inni jee amanamee yoo jedhe dhagarte isaanii bu'aa fida. Yoo ammoo jaarmiyaan sunuu nama kan shakke isaanii bu'aallee hin buusu isaanillee hin beekanii kanaafuu nama biraa hin godhanii ammatti ammoo isaanii muddama dhibiirra waan jiranu sochii uummataa isaan hudhee qabee waan jiruufi. Dhimma kana eega dhimmi kun gabbabba'e akka Oromoon agartee walirra duun jedhan akka jaarmiyaan lamaan walirra duun akka kun illee oolfisiin irra duune jedhee jaarmiyaa lamaan jidduu yoo danda'an yookaan immoo akka sabaati akka hawaasaa akka naannooti warri naannoo kanaa warra naannoo kanarra duule akka jedhamu inni haga danda'e kana propaageet godha. Guddinni rakkoo baay'een guddaanii fi rakkoon guddaan garuu namni kenna jaarmiyaa kamuu keessa jiru. Wanni jaarmiyaa kaloo yookaan ruumi jaarmiyaa keessaa bahee akka Oromootiin laalee dhagartee namni kun basaasama nama dhugaatii addaan baafatee dhagguu dadhabee yoo namni kun waan jaarmiyaa kenna keessa jiruu fi isa protect goona isa ittisna isarraa dhoowwina yoo jedhe badiin gaafatan. Badii san ta'uu dhabdee jennaan akkati iskeessa baatu wayyaanee wanni isin barbaadan asitti dubbiinuyyuu akka inni Finfinnee keessa deemee takka faaltookii irratti takka VOA irratti takka reediyoo madda walaabuu Oromoo Voice Radio irratti takka simbistuu irratti bashannanee kaayyoonaataan tasfaa'eetu iyyuu feesbuukii qofarra barreessuudhaan namni kaampii biraa jiru abaa jedhee himatan inni kan himatan achi keessa qeerroon karaa nagaa fa jedhee dubbatu qeerroon karaa nagaa inni jedhee dubbatu bari ol baanaa leellisaa qeerroo waraqata qeerroo bilistuu manaa fuune jedhanii sanii himatan bari ol baanaa fi baqqaleen fa gaafa dura gaafa amma baqqaleen bayadoon ta'e himannaa dura ol baanaa fa waliin himataman. Qeerroo jedhamee nama meeqan mana wanni itti himatamu jira. Qeerroon just akkama wanni adda bilisummaa Oromootitti kan himataa jiran. Mootummaa Itoophiyaa biraa akka orgaanaayizeshiniitti wanni dhibiisitti hin beekamu wanni galmaa'ee seeraan galmaa'ee socho'aa jiru hin jiru. Ka seeraan galmaa'ee socho'aa jiru akka feetee hidhaa jirti. Qeerroo nama shan ejjeesne maaliif harkaafi akkasii fudhanne jedhu kana. Wayyaanee wallaalcheeti moo kan inni bashannanaa Finfinnee keessa deemaa akka fedhe interviyuu godhu. Wayyaanettu hayyee jabaadhu korma kennaa hoodha fandiille kanaati. Jabaadhu walitti buusa akkana jedhii buusa akkana jedhii maraadhaa balaalessa ebaloo ittiin jedhi jabaadhu jedhanii akkana itti jiran malee waan biraatii mutu wayyaaneen karaa takka haga kanaa yoo Oromoo walitti garagalee hafuura fudhanna ittee kana jiru.
Kanaafuu gama saba keenyaatiin wanni beekamuu qabu dubbii mucaa kana hagana eega beekamee abbaan qorannootti godhu haa qoratu dubbii san dhiisanii gara qabsootti deebi'u. Fakkeenyaaf guyyaa lamaan duuba guyyaa tokkoon duuba na fakkaata. Gaafi 12 guyyaa ji'a jaffaa qabsoon kun itti jalqabamu. Qabsoon kun ammaan sanallee sochiin asalla keessa kunoo jira naannoo Arsii keessa kolleejii adda addaa keessa ijoolleen socho'aa Harargee Dadarri bakka adda addaa keessa sochii jira. Sochii kana akka bifa dhagattee bacancarahee bifa faffaca'een adoo hin ta'in akka duri yookaan haala ji'oota 5 darban keessa yookaan hagati caaluun bifa qindaa'ee akka fideemu Oromoon kanarra hojjetuu qaba malee dubbii mucaa kana immoo babal'isanii tokko mucaa bira dhaabachuu yaalu tokko waan biraa godhuun dubbii jaarmiyaa godhuun walirra duuluun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf amma eega dubbiin mucaa kanaa ka'ee dubbiin namoota adda addaa ka'ee jira. Ebalulleen basaasaa warra USA jiru jedhanii fotoo namaatiif waan adda addaa maxxansuu jiru. Jarri kun basaasa ta'uun mucaa san basaasummaarraa bilisan gootu wanni uummanni beeku. Yoo basaasa nama tokkoon jedhan garuu ragaa gahaa waliin gabbaasu. Ragaa waa'ee mucaa kanaa akka malee gabbaa'ee jira. Addee cufa. Korollaa koodituu ka inni deemuun 76 kananni afaan Oromoon beekne akka oofuuf mana inni boolee bulbula ijaarate mana bal'aa mana maan fakkaatu qabeen adda addaa ka inni qabu intalli hiriyaasaa turte naasifaa addunyaa namni akka malee dhiyaatu isa baqattee ka ijirti baadha hedduun isaanii ijoolleen isa biraa baqatan yaazoonfamaanii falleen diffeenni kan goomu namni armaan sana isa diffeenni godhaa jiru tokkollee hin jiru kanaafuu eenyullee mucaa kan qoratee wanni jedhu malee diffeenni godhuu hin qabu tuqame mucaa kana akka waan tuqama jaarmiyaatti ilaaluun dogongora akka jaarmiyaatti ilaaluu hin qaban kanarratti dabalamee wanni beekamuu qabu waan dubbiin tunuu amma dubbii gara qabsootti dabru malee dubbii mucaa kanarra istaak ta'anii waanuma isaa kana gara fuulduraattis gara duubaa deebisaa kanarra walirra duuluun hin barbaachisu jaarmiyaan haala akkanaa namoota akkanaa jaarmiyaan oofamu heyyariitillee qulqulleessee adda baasee wanni jedhu nama OFC keessallee bakaasaa ka jiru namni beeku gabbaasu maaf OFC keenya tuqqanii maaf OFC nama keenya ka OFC akkana jettanii hin jedhu qabu ragaa maal jennee laala ragaa sanirra hundoofne namni kun basaasa seenaan abbooti basaasa kun waan akkanas irra jiraati amanuu hin dandeenyu waliin hojjechuu waan hin dandeenyeef nurraa turi jenna jechuudha yoo kanaa achi akkamit gabbahe maaf ebaluun keenya tuqama yoo ta'e maali sun intarestii Oromoo dhiibbi wanni beekamuu qabu intarestii sabaatiif intarestii jaarmiyaa intarestii dantaa sabaa dantaa jaarmiyaa dantaa nama dhuunfaa yookaan hoggana dhuunfaa tokko adda baasee beekuu qaba Oromoon jaarmiyaa jechuun gurmuu garee walitti ijaaramtee qabsoo saba tokkoo hoggantu jechuudha. Ha karaa argisiistu, ha qajeelchitu jechuu malee jaarmiyaa fi sabi wal qixaamti. Jaarmiyaan saba keessaa baya, jaarmiyaan tokko yoo saba san sirriitti fuudhee deemuun ka danda'u ta'e cimaa deema, jaarmiyaa sabaa ta'a, tootalii sabii irratti amale, jaarmiyaa san jala hiriira jaarmiyaan sun uummata san galmaan ga'a jechuudha. Jaarmiyaan tokko ammoo yoo fakkeenya liidarshiippiin isaa sirrii hin taane, yoo dadhabaa ta'e, yoo saba san hogganuu dadhabe, baay'ee jaarmiyaan biraa dhalata. Jaarmiyaan gidee tokko jaarmiyaan sadii afur kanillee kudhanillee jiraachuu danda'a. Biyyoota xixiqqoo keessattuu achirraa maali? Hojii isaaniitiif sochii isaanii ilaalee uummati ka irra hojii qabu faana jedhe. Fakkeenyi falaala. Faataa ture ka arafaa. Faataan akka malee uummata sochoosaa ture. Karaa nagayaatiin qabsaawaa dhagaa darbatanii maal godhanii sochiin faataa intifaadaa maal jedhan sun. Addunyaarra baay'ee saaxile faataan yeroo sanitti guddoo kabajaa guddaa uummata biraallee argataa ture uummata addunyaallee biraa argataa ture. Sochiin sun garuu baay'ee isa hin deemsisne uummata hadhaawaa dhufee sochiin addunyaallee beektee fi wanni haa jettu garuu dubbiin dhaloonni biraa cinaadhaan ammoo hamaas ijaarratee sun immoo rukutuu jalqabe jechuudha. Humnaan rukutee gaafa jedhu uummati garatiin garagalee deeggarsa uummataa argatee filannoolee mo'atee jechuu fudhate. Yeroo sochii Saawuz Afrikaa fa warri humnaaniin lolle jedhee lolee adoon ta'in gari Mandeellaa kunfaa ammoo Mandeellaan humnaaniin lolee ka duuba deebi'ee gaddee deebi'anii irra caalaa ka isaanii fayyade sochii karaa nagayaatti isaan godhanutti caalaa fayyade. Sochii Ameerikaa laata. Gurraaleen Ameerikaa waggaa qabsooftutti Maartin Luuter King fa karaa nagayaa qabsaa ture. Baay'ee inni faasarallee qeesiillee waan nagayaa dubbataa garuu dubbiin isaatu dubbii hamtu dubbii jechuudha dubbataa. Sababa dubbii jajjabduu inni dubbatu dubbiin isaa nama amansiistu adiillee hedduun isaana hiriiratu. Warri ammoo hin lollaa humnaan cabsinaan ajjeesaa isirraa dhoowwinaa warri jedhe warri akka hoggantoota akka Maartin Luuter akka Maalkoom X ture. Uummati ka Maalkoom X jaalatullee hedduu ka Luuter jaalatullee hedduu. Garuu wanni beekamuu qabu yeroo sanitti sababa Maalkoom X sodaatanuuf jecha abboo kana wayyaayyuu kana haa wanni jennu jedhee warri gamana godhu jira. Sochii isaaniitu wal deeggarti
wal complement wal goot jechuun walitti qindoofte humna guddaa taate malee sochii wal faallisisu ture sochii wal deeggar maaliif sababa eegsi sodaatanuuf jecha kana xiqqoo itti laafama kiigale warri silaa kanallee wanni jedhu sababa sanii yoo kana qabsine yoo kana ukkaamsine kantu lafa balleessa sun ammoo akka malee hamaa jedhuu fi wanni dagarte gama lamaan dhiibbaan gara lamaan nu godhamu bu'aa of danda'e qaba ture booda akkasiin ka Martin Luther King kantu caalee booda gara dhugaa ummanni gurraachi biyya kanaa mirga filachuu mirga kana maatitti gartee mirgoota adda addaa akka gonfatu taasisee jechuudha. Kanaafuu wanni beekamuu qabu jaarmiyaan hin dhalataa hin guddataa bakka gahuu danda'a. Ka bakka hin geennellee hedduu jira. Jaarmiyaan uummata keessaa baya. Qabsoo warra Eertiraa laala. Fottoquu qabnaa qabsoo jedhu jalqabama. Qabsoo warra Eertiraa namni jalqabe jabahaadha. Jabahaa yoo jalqabu fottoquu qabna jedhee jalqaba. Garuu hoggantoota jabahaa dadhabbina qaban ture. Tokko uummata jidduutti dhagartee tokkummaa uummataa uumuu hin dandeenye ture. Lammeessoo ammoo tooftaanii fi tarsiimoon isaan qabsoorra fayyadamu dadhabaa ture. Warruma jabahaa keessa ture keessa barattoota keessaa nama arfan wayii Chaayinaa ergan. Namoota arfan Chaayinaa ergan keessaa tokko Eertiraa Isaayyaas Afwerqii kan. Chaayinaa dhaqee baratee fidii leenji'ee gaafa gaddee achuma keessa huccuranii walii galanii warri kun galmaan nu gahuu hin danda'u. Qabsoon teenya akka kanan gaaga'ama qofa. Agartee kaayoo isaanii tokkuma. Garuu tarsiim of ideensarra waan waliin galleef hoggantoota jabahaa halkan tokko fixanii jabahaan eegisan ammallee maqaan hin jira garuu dhaaba. Wanni ta'uu hin dandeenye. Fixanii shaabiyaan achi keessaa dhalate. Shaabiyaan oofee uummata san galma isaan fedhanuun biyya of dandeessa akka ta'an dandeessise jechuudha. Jaarmiyaan tokko saba keessaan bara jaarmiyaan ammoo tokko du'uulee danda'a. Sababa adda addaati. Sababa liidarshippii san sirrii yoo kennuu dadhabe yoo uummata san sirrii akka uummati barbaadu oofuu dadhabe tokko malee kabiraati galmaan nama gahaa jechuudha. Jaarmiyaa akka sabaati ilaaluun sirrii miti. Jaarmiyaa akka amantiillee ilaaluun sirrii miti. Jaarmiyaan siyaasa amantii miti. Jaarmiyaan siyaasa kaayoo isaa galma uummata tokko gahuu danda'u. Galma uummati keenya gahuu danda'u. Walqixxummaa bilisummaa biyya irra abbaa ta'uu barbaada. Uummati keenya oofee tooftaaf tarsiimoo barbaachisu uummata kana tokko godhee oofuu yoo hin dandeenye ta'e jaarmiyaan tokko itti fufuu hin danda'u. Kabiraati irraa fuudhee itti fufuu danda'a. Kanaafuu garuu nuti wanni godhuu qabnu maal? Amma jaarmiyoota keenya qabnu hundaa walitti bu'uun hin barbaachisu. Jaarmiyaan hunduu hojjetuu qaba. Agartee walittaayyuu waa himuu danda'uu qabna. Bakka rakkoon jiru kana kana jechuu danda'uu qabna. Keessattuu amma dhimma ati amma taasise tokko ta'uu qabanii namni iyyaa ture ana ta'a. Jaarmiyaaleen Oromoo tokko ta'uu qaban akka dhuunfaallee namoota beeku hundaa waliin bilbilee haasawaa ture mataa waliin beekadha ibsa wal fakkaatu haa bayu. Jaarmiyaaleen afur amma walitti deebi'uutu waa hedduu nama gammachiisa. Jaarmiyaa Oromoo arfan walitti deebi'uu fi basaasa nama tokko achi keessa jaarmiyaa kan keessatti uummata fixaa jira uummata keenya qabsiisaa jira hiisisaa jira haa bayu jechuuf tokkummaa wanni mormuu walitti dhufu. Wanni garuu nu balleessu yoo nuti waan kana bula deemnee kana babal'isnee maal jennee walitti hojjisnee jennee sirriidhuma dhaabachuu qaba. Uummati keenya amma gara qabsooti fuula deeffachuu qaba malee dubbiin mucaa saaxilamee jira. Wanni namni isaa falmullee ammaan sana waan jiru natti fakkaatu abbaan ammoo fedheeti walii hojjedhe akka fedhe haa ta'uutiif gara qabsoo keenyaa fuula deeffachuu achi fuulleffachuu qabna. Jaarmiyaan keenya tokko ta'uun waan akka malee nama gammachiisaatii tokko ta'uu yoo ta'e jedhu waliin hojjechuuf walii galuun isaanii waan nama gammachiisaatii kana qofa adoon ta'in caalumattuu maaliif galmi qabsoo Oromoo inni guddaan abbaa biyyaa ta'u inni guddaan sirna jiru cabsu namni garii garii nama maal jedhu impaayera diiguu fi maal impaayera diiguu jechuun sirna amma jiru kana diiguu jechuudha humna waraana isaa maanii caasaa inni godhate kana diigdee higdee nama impaayera diiguu irraa ibsu gaafa aangoo qabannu san impaayericha diignee amma fedhiidhaan walitti dhufee biyyi ijaaramee jira jechuudha. Yoo illeen hin ijaarre isin impaayera Tigree ijaarre impaayera kaan ture impaayera ifi ijaarte impaayera isaanii kan diiganii kasabni hundi walqixxummaan jira haala akkasii uumuudha haala san eega uumanii duubatti sagantaa ofii uummataa dhiyeessanii uummata keenya kana isin baasa yookaan kanaa mursiisantu isin hunduu hafii dhiyeeffate uummata kasa jalaa filatuu danda'a. Garaagarummaan jaarmiyaalee Oromoo jidduu jiru waan xiqqaadha garaagarummaa kan haga galma kan jennu gaafatti uummata haa murteeffatu hagasitti immoo gurmuudhaan wal tumsanii waliin qabsaa'uun barbaachisaadha. Isa kana gara wanni gara kun adda gara jimbaara yookaan immoo poolishiin caalu poolishiin maqaata wal fakkaataa qabu akka jaarmiyaatitti wanni fi bilisummaa fi qabaatanii dhimma fi irra dhufuma murteessaa garuu akka kun amma madireeksa jimbaaree agartee dhimmoota waliirra walii galanii jira dhimmoota alaa irratti dippiloomaasii irratti
koree of danda'e waan kana hojjetu. Dhimmoota akka sandireezingii kophaa godhachuu danda'u. Dhimmoota ibsa adda addaa baasan irratti, dhimmoota akka dippiloomaasii irratti, dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti gurmuu tokko ta'anii koolishinii maqaa tokko qabu dhaabatu danda'a. Maali? Amma fakkeenyaaf PABS kan jedhamu tokko People's Alliance for Freedom amma maqaa qaba dhagatte. Waa waliin hojjetanuuf wanni waliin hojjanneef. Isaanii saboota biraa waliin. Wanni gurmuun Oromoo ammoo maqaa wal fakkaataa godhattee waan waliin hojjettuuf waan kophaatti hojjettuuf akkasii godhattee akkasii deemuu dandeessu. Yoo danda'ameyyuu dhaqee waliin hojjetu yoo tolee jedhu waliin taphachuu barbaachisa maali? Milkaa'uudhaaf ka Oromoo kun waliin taphaqee saboota biraa waliin alliyaansii uumachuu danda'u qaba. Akka kanaan istiraaktarii kana nu dursitee jaarrattee wayyaaneen itti milkoortee ammaan kana biyya kan bulchaa jirti. Ammaan kanallee milkoonnee biyya kan bulchuuf gurmuun Oromoo caalaa walitti makamtee achi ammoo saboota biraa waliin illee gurmuu fi tumsa warra biraallee waliin uumattee deemuu qabdii kaayoon garaagarummaa hin qabu jedhee namni iyyaa ture tokko ana dubbiin kun amma nama tokkocha kana jechuun akka waan dubbii kan kaallesuuti ilaaluu qabu wayyaaneen qabu dubbii kana barbaachistee akka gurmuu Oromoo yookaan immoo kaabii qabsoo Oromoo keessatti mana qabsoo Oromoo keessatti jeeqama adda addaa uumuu barbaaddi isa kana bira dabruu qabna namni isa fedhullee jiraachuu hin qabu gara qabsootitti fuulleffachuun barbaachisaa jechuu barbaada. Galatoon baay'ee isaa nageessu yaada bal'aa fi yaada dubbii ijoo ta'e kaastee egaa hundi kennuu kana yeroo adda addaa akkuma jedhaa turre dubbiin Oromoo gaafiin Oromoo amma paartii Oromoon baay'attu. Gaafiin Oromoo takka abbaa biyyumaati biyya keenya irratti abbaa taanaa qabeenya keenya ofiif itti fayyadamna eenyummaa keenyaan akka barbaannutti calaqqisnee biyya keenya irratti mul'achuu qabnaadha malee akkuma paartii Oromoo kanallee waan baay'ee miti kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Waa'ee nama tokko akka fakkeenyaaf Girmaa Xurunee kana olaallee namni irra deddeebi'ee alaanfachuun qabu waan akkanaa jira. Nama keessaa saaxiluun odeeffannoo jiru gadi baasuun akkuma jirutti ta'ee yeroo takka yeroo laalan nama ajaa'iba akkuma ati jette namni tokko Facebook irratti waa barreessuudhaan shororkeessa jedhee biyya hidhamu keessa Girmaan siyaasaa ta'ee bilbilee akka feetti karaa nagaatan qabsaayaa VOA irratti maalirratti haasa'uun isaa suni biyya san keessa dimokiraasiin Girmaa qofa jirti illee nama jechisiisuu danda'a garuu waan kuni diraamaa akka ta'e jaarmiyaalee Oromoo ittiin diiguudhaaf tattaaffiin akka godhamuu danda'u uummanni keenya fageessee yaadee too'ii irra darbuu qaba kanuma alaanfachaa ooluun qabu jechuu barbaade kanani. Kabiraa kanaan wal qabatee gaafii dhumaa godhuu kanan barbaadu sochii Oromoo yookiin Oromoo Protestiin wal qabatee waan kun akkamitti ilaalama waan jedhu kaasuu barbaada. Namoonni tokko Girmaan ijoollee baay'ee waan beekuuf qeerroo baay'ee waan beekuuf ijoolleen sochii Oromoo keessatti hirmaachaa turte Oromoo Protestii adeemsisaa turte sodaatti amma hin hiisisaa hin ajjeechisiisaa biyyaa baqatanii waan jedhu kaasaa jiru gaa. Akkuma beekamu gaa yeroo sochiin kun jalqabu mootummaan Itoophiyaa muummichi ministeeraa gadi ba'ee isin hundi shororkeessitoota waraana nan fixaa sinan ajjeesaa yeroo jedhuun ijoolleen waa takka gadi hin jedhin sun har'a mucaan tokkichi kun mucaa gana waa siyaasaallee sirriitti hin beekne odeeffannoo asiif achi deemee guuru kun isaan beeke jedhanii dhuguma ijoolleen kun sochii kana waan duubatti deebisan sinitti fakkaata mee isin akkamitti ilaaltu dhuguma qeerroon Oromoo yookiin ijoolleen Oromoo dargaggoon Oromoo waan kana waanuma baay'ee rifatan sinitti fakkaata. Abdii. Gaaffii bareedaadha. Qabxiin kun asirratti Girmaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu Girmaan ijoollee baay'ee beekaa, qeerroo kana baay'ee beekaa, dargaggoota baay'ee beekaa, neetwoorkii guddaa biyyattii keessumaa Oromiyaa keessatti babal'atee akka inni fagaatee jiru waa'een Girmaa beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee dubbii amma protestii kana kan dhufaa jiru dhuunfaa uummata Oromooti. Akka uummanni Oromoo isa isaatiin argaa jirudha. Hacuuccaan miidhaan uummata Oromoo irra gahaa jiru guutee waan irraan dhangala'eef kan Oromoo Protestiin kun dhoowuu danda'eef. Sababoota baay'ee Oromoo Protestii kana fidee sadarkaa kanarraan gahuu danda'e.
Uummanni Oromoo nama tokkotu dhaqaa kana godhaa achitti dhaqaa akkas godhaa achitti hiriiraa achitti akkas godhaa jedhee isaan baase osoo hin taane gaafii isaan bara dheeraadhaaf kaasaa turan sun walirratti daddabalamee waan guyyaa guyyaatti jasaanis hin argan waan mootummaan kun isaan irratti raawwachaa jiru waan maaqeeleen garaagaraa uummata kana keessatti godhaa jiran arguurraa kan ka'e uummanni keenya gubatee qabsoon kun bilchaatee sadarkaa kanarra ga'e malee girmaa nama tokkotu yookaan immoo jaarmaa tokkotu Ibin jaarmaa tokkotu kana godhe jechuun illee ni ulfaata. Kanaaf dargaggoon Oromoo girmaa sodaatanii yookaan immoo mootummaan biyya sana keessatti diriirse kana sodaatanii qabsoo kanarraa duubatti deebi'u jechuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo dhuguma sadarkaa sadhumaarra ga'eera. Abbaa biyyummaa isaa gonfachuudhaaf jechuudha. Wanti uummata keenyarra gahaa jiru guyyaa guyyaatti biyya sana keessatti mul'atu hundumti isaa waan gaaf tokkollee galchee gara manaatti galchee nagaan nama bulchu miti. Namni gadi ba'ee qabsaa'ee uummanni kun mana hidhaa taa'ee uummanni kun ajjeefamee qabeenyi kun saamamee uummanni kana tojaan arguutii nama tokkotu dhiibee qabsoo kanaatiin ga'e yookaan immoo namni tokko deebi'ee buufachiisuu danda'a jechuun xiqqoo ishee in ulfaata. Dhuguma girmaan waan ciisu hin fakkaatu maaliif ammallee taanaan ijoollee ijoo ta'an seeraa kaan ajjeesiseera harka mirgaa wayyaanee ta'e waan baay'ee hojjechaa tureera ammas kanarraa deebi'a jechuun hin danda'amu garuu wanti godhamuun irra jiru maalinni dargaggoonni keenya caasaa isaanii walitti dhufeenya isaanii walamantummaa isaanii nama tokkorraa nama lamarraa akkasitti wal ijaaraa deemanii qabsoon kun itti fufuu qabaataadha malee. Deebi'ee ammas qabsoo kana girmaan miidhaa godhamu girmaan yaaluun isaa waan hafu miti girmaan amma erga saaxilame keessumaa irra caalaa ciminni isaa mootummaa sana wajjin hojjechuun itti jabaata malee waan deebi'ee laafu miti. Waan deebi'ee laafus immoo fakkaatu nama qalbii jijjiirrachuuf deebi'ee fakkaatu gurbichi. Nama jajjabinaan gadi ba'ee uummata amma kana ga'u irratti akkasitti dubbatu kanaan dhuguma namni kun deebi'ee uummata kanaaf mataa isaa gad deebifatee hojjechuu danda'a yookaan immoo uummata kana keessatti gad of deebisee jiraachuu danda'a jechuun nama ulfaata. Dargaggoonni keenya garuu dhuguma dhaadannaa girmaa kanaan yookaan immoo shira wayyaaniin baroota dheeraadhaaf xaxaafte kana sodaatanii deebanii galu laatan yoo jedhamee yoo jennee gaafanne noo firumayyuu uummanni keenya waan sanaan gad deemuu fakkaatu. Dargaggoonni keenya baay'ee koomitiidha. Otoo itti dhukaafamuuti otoo ajjeefatu biraan inni kufuuti dhufanii sadarkaa kanarra ga'aniiru ammas daran cimtanii itti fufu abdii jedhuun qaba malee waan duubatti deebi'anii shira xaxamaa jiru kana hundumaa waan sodaatanii gad deebi'an natti hin fakkaatu jedhanii gama kooti. Baay'ee galatoomina. Obbo Nageessumee asirratti maal jettaati? Kanuma dhimma gubbaa laalchiseetti gubbaan caalattuu badii caalaallee uumuu danda'a haga dandeettammaatti warra waliin caalattuu wanni jedhaas qofaan waan akkanaa kana keessaa hin baaneef namni tokko gaafa hojii akkanaa kanaaf seenu bicaalattisanii waan adda addaa kiyyoo wayii keessa galchanii namni kiyyoo keessa galan immoo ittiin duuba kiyyoo keessa qabu baay'ee jedhama. Namoonni waan akka keessa galee keessa ba'uun baay'ee rakkisaa ta'uu isaa beeku. Wanni guddaan waan kana keessatti uummata keenya himuu barbaannu sirni akkanaa akka jiru namni si fakkaatee si keessa jiraachuu akka danda'u. Namni keenya biyya hedduu namni bataasa jedhu nama dhawwa mormu nama isaa ifa dhaaba balaaleffatu balaaleffannaan asi bataasa yookaan maali. Bataasni si uwwiin balaaleffatu si fakkaatee si keessa yoo adda bilisummaa Oromoo bataasuu feete jajee alaabaa uffatee seena. Achi keessa guddatee isii barataa isii barate kan dafa. Mallaqallee kaffaluu qabaate baasii namni baasu caalaa baasee baasiin isaa maaliif mallaqa achi wayyaanee irraa dhufaan ta'e caalaa kan ta'e caalaa wanni jedhee achi keessa jaallatamee sirriitti isii bakka argatu hogganaaf achi hiiqeeti waan san fuudhee jaaraa kenna jechuudha. Gaafa akkana godhu waa hunda balleessa jechuudha. Waa tokko takka kennaa kaan fudhata. Harka tokko kennee sirbitoota sirbisiisee maalii godhuun kun akka dhaabni kan shakkin waan gaarii hojjeta akka jedhamu waan adda addaa inni amma kun sirbisiisee gumii aadaa afaan Oromoo haroomee akka dhaabe jennu kakaan amma gumii aadaa afaan Oromoo wayyaanee eeyyamee dhaabatti malee qaqqisteen dhaabatti isa irratti nama akkana warraa walitti dhiyaannaa wanti harka ol keessaa qabu waa hedduu godhuu danda'a. Faayidaan qabu jechuun haga ta'e garuu haganni fayyadu haganni miidhu kamtu caalaa jettu yoo 70 miidhu 30 fayyaduu danda'a. Faayidaan fayyada. Sirba durillee ila jabaateen mallattoo taa'ee sirbaa kuma turan. Sirba adda addaa abaa'oo faatanii arrabsanii ka'ee mallattoo ka'ee malee jedhanii maal jedhanii sirbitoota sirbaa kuma turan. Amma akka waan inni waan kana qofa hojjetee sirbitoota amma caalaa maalii sirbitanii fi ka ijoolleen amma sirbite waan maaster pilaanii waan maanii kana qofa ana hojjetee fileen godhuu kana qofa sochiisii yoo fide
أنا دويانة أكمل سرب كنا في البيسيسة يقول لك أنا هجت أوان كفيك فبقى أمة كنا هوري يعني رنجة ما هوري كاني بقى وان كنا وان قوي ده نبي بري hantu tayyuu qaban waa boqqolloo waan adda addaa waan hantuuti irratti adiifi akkasii waxumadiin qaban malee qaqqisaniiti waxumadii achi kanii hantuutiin dhufu. Kanaaf namni basaasa wayyaanee hojjetu tokko waan dhaabi jaalatu waan qaama kana ittiin hassisullee waa tokko tokko godha. Wartee waan tokko tokko godhaati haga ta'e asi fayyadaa achi caalatti garafi erga. Siigalee wayyaaneen nama adda baafachuu feeti. Maali nama adda waraanni isaanii eessa jira? Hoggansi isaanii har'a maal barbaada ammaan sana maal si jira boru maal si jira amma odeeffannoo karaa adda addaa kan dhageetti iimeelii isaatu paaswoordii qabanii jedhan kanaafuu waan garasaa ergamu ta'ee maalii ta'e isaantu to'ataa jechuudha iimeelota nama adda addaa kan isarraa argatan kiraaki godhanii paaswoordii cabsan iimeelii nama cabsuun iimeel adireesii isaa beellaan cabsa wayyaaleen kana qabdu teekinooloojii waan kana cufa iimeelii nama adda addaa kana fuudhee itti kenne kana cabsu waan adda addaa kan isarraa fudhatan kun faayidaa guddaa qabaaf isaaniif. Sigale, imelee hojii duree imalii maalii yoo argatan itti himee argatan. Sigale, kana namni keenya garii uuma kana iyyuu hin hubatu. Garuu achirratti obbo Nagayeessoo mee gaafii tokko si gaafachuu barbaadan. Akkuma ati jette sani waan akkanaa waan calaqqisu waan uummata Oromoo onnee hawwatu alaabaatti argisiisuu mallattoo alaabaa wallee warraaqsa adda addaa kana itti fayyadamanii uummata harkisuu hin danda'u. Garuu mee walleen tun ergaa walleen tun immoo dargaggootatti dabarsitu ergaa walleen tun uummata Oromoo keessa galchitu baay'een keenya adda bilisummaa uummata Oromoo erga biyyaa baheedha of beennee mana barumsaa gallee baranne waan baay'ee kan baranne walleewwan yeroo san wallee warraaqsaa yeroo san ba'an wallee Alii Birraa wallee Nuhoo Goobana walleewwan kun ammam akka nu barsiisan keessayyuu hoggaa yuunivarsiitii jirru sirriitti beektaa waan kana akkamitti akka walleedhaan waan baay'ee barachaa ture. Walleen isaan har'a ijoollee Oromootti ittiin qabanne jedhanii oomishanii uummatatti gadi gadhiisan kun akkamiin diina gombisu maaliin kun dhuguma yoo isaaniin hojjetama ta'e ergaan inni dargaggoo Oromoo keessatti uumu sustainability warraaqsa Oromoo balleessuudha moo sustainability warraaqsa Oromoo sochii Oromootti fufsiisuudha jettee ilaalta kana meeti. Isaanuu amma tokko feelin goone waan kanarratti. Wayyaanee fayil gooteertillee faayidaalee wayyaanee waan kana kalama laalti. Gaafa kireetii adda addaa finfinnee keessatti barreessitee kireetii waan adda addaa katalee akka fedhe katabu gama tokkoon bilisummaa pireesii kabachiisnee irra demokiraasii fidaa jirra kuno mirgi ummatii mirga yaada fi ibsachuu akka fedhe kuno gazeexaan jira maaniin jira gazeexaan mormu akka fedhe nu arraf hin jira kanaafuu haga tokko mirga kennillee irra jettee warra biyya alaa kanarraa gargaarsa argachuutti fayyadamtu. Sirbaawota kanallee akkasitti annan akka fedhe sirbuun isaa akkuma keessaa tokko jettee yaadbii tokko tan. Jama biraatiin Oromoo fi ammoo yoo laaltee jette nuu kana ka dammatte nama biraatiin barsiisotuma wanni afaan Oromoo barsiisanuu fi warruma weellistoota akkanaa kana. Keessanii sirbootarraa malee dabballeen wanni godhee hagasii yeroo fudhatee si barsiise hin jiru yookaan leenjiin si kenname siyaasaa hin jiru. Sirbootuma kana dhageesse sabboonummaa fi keessa jaara sirboota kanaan sirbi Oromoo hedduun isaa waan sabaati, waan mirgaati, waan biyyaati. Inni kun sabboonummaa jaalala saba keessii sabboonummaa xiiqii qabdu of ni kakaasa jechuudha. Wayyaaneen gaafa waan kana gootu irra caalaa isii wanni si yaaddu har'a yoo kana goote itti har'a argisiisan haala ittiin to'attu irra yaaddi malee itti yaaddutti yoo ijaaramin isin akka ijaaramne gootu akka jaarmiyaa hin qabaanne gootu haga jaarmiyaa kan keessa akka feetu seente itti jaarmiyaa kan argatte hagga fedhe uummata yoo ka'e oomaamsiisuu ka jedhu pirinsipiliin isii ijaarama yoo dhoobdun hoggansa gahaa yoo dhoobdun keessa gallee akka seenetti dhagartee eega wanni jennee hin dandeenyu ga'e kana dogongori tokko hojjetameera mallas 2005 dogongora akkasii hojjete wanni inni hojjete himaan dhaabbilee jaarmiyaalee laalee jaarmiyaalee kana keessa cufasii keessa basaasa qaba jaarmiyaalee biyya jirtu. Okay biyya kana keessa jaarmiyaan na sodaachisu adda bilisummaa Oromooti tajaajila uummata Oromoo jaalatu inni bahee jira warri as jiru kun womaa waa takka uummatiin leeffedhu ka Amaaraalleen kun dadhabduu sana achi wallolaa oolchii womaa waa takka baasu Zeen filannoo kana bilisa haa godhu jedhee yeroo xiqqoo gadhiise. Kampeeniin itti fuufee, mormiin itti fuufee, all of the season uummanni gara galee tootaalii 100% tarkaabas. Muddamee achi waraanaan akkuma ta'e waan kan gara galchee deebi'ee taate jechuudha yeroo sanatti.
isaan yeroo hedduu loongi tarmii wanni kun maal uumtee uummata keessa uummati kun akkana nu garagalee humna uummataa kana haga ijaaranii wamaan fidu waan jedhu waan beekamu akka inni ijaaramne immoo jaarmiyaa inni itti abdatu kan keessa galanii akka dansaa yoo keessa wanni jedhan sochii jaarmata ni eega kontirool goone uummata gasa dhee wanni jedhu maa hiiku deemnee uummatuma ka'e kanaayyuu akka abdii kutu goone akka walitti buusuun waan adda addaa godhuun kontirool godhuun dandeenya shiruma adda addaati waan jedhu waan qabanuuf loongi tarmi ummata dammaqa kuni nu balleessa waan jedhu gizee hedduu yaadanu gama tokkoon kana gama isaaniitiin wanni jiru jechuudha. Gama tokko wanni kun gama tokkoon dhugaallee qaba. Wanni biraa kan wayyaan ijaaddumaan yeroo hundaa waraanaa olaantummaa qaba namni tokko gabbayee waraanaa uumaa wanni inni fidiin jiru jedhu. Wanni kun gama tokkoon dhugaa fakkeenyaaf wayyaanee waraana guddaa qabdi waraana guddaa qabdi garuu wanni si yaadu tokko izin waraanuma isii keessaayyuu garagaluu akka danda'u gizee hedduu yaadu kontiroolii numa godhaa sun waan diktaatir hunda akkasuma yaadu diktaatir hundinuu yeroo kamuuyyuu siinuma to'adhaa yeroo kamuuyyuu siinuma manipuleet godhaa humna tikaa qabaa waan namni biyya kana keessa hojjetu har'uma dhaga'a basaastota karaa basaastota kiyyaatiin jaarmiyaalee dhibbii tajaaramtillee walumaan ijaaramaa wanni harka kiyyaa bahuu hin jiruu ilaalchi jedhu waan qabanuuf waan kana akkasi gadhiisanii hojjetanii basaastota isii keessa galchifachuuf information argachuuf immoo karaa bananii yeroo tokko waan akkanaa kana godhan waan namni jaalatu dura godhanii qabsoo teetiyyuu deebi'anii isaanummaan si hogganan jechuu gizee barbaachisaa ta'e achi keessa waan jedhanu ati saangula deemta dombeetiin jechuu akkuma kun amma karaa nagaalee dhaabbilee siyaasaa akkuma dhaabanii maqaatti kennanii basaastota isaanii hogganaa godhanii lafa kan dhaaba amma jaafama jira fakkii jedhan afurtamii wayii jira hin jedhan takkuma lama sadii afur shanii hagi ati beektu kaan madarati amma buluu paartii maanti jira kun ideeffamaan jedhan afurii caalta. Garuu isaan afurtamu kun hedduun isaanii kama wayyaaleen beekaa laayisensii baaste wanni jechuun yoo uummata silaa dhaqee jala gurmaaye liidi gooti jechuudha. Mormituullee fumaa taate biyyallee asillee fumaa mootummaa taate achi mormituullee fumaa jaarratte uummata kana akka ta'e oofu uummati kun eessallee kan dhandhambeessu because ittiin liidii godhu jira. Yoo ammoo liideriillee ta'uu baatte achi keessatti akka dansa infiltireet goote jettu wanni sun jaarmiyaa saniin womaa kan dhufne hin beekamu jechuudha. Maaliif tarkaanfii inni fudhatuuf deemuun dhageessuun dursitee tarkaanfii kan fudhatti yeroo tokko sochii adda addaa kan kaasuyyuu ittiin nama jajjabaa keessaa filuuf nama jajjabaa keessaa hidhuuf ittiin saba kan ga'ama irraan geessisuuf jecha beekaa waa tokkollee godhuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu uummati keenya qaroominaan isii caaluu qaba. Yoo qaroominaan isii hin caalne taate hiikamaatuma jiraanna baduu fidenna jechuudha. Kanaafuu kun beekamuu qaba. Mee dhumarratti obbo Nageessoo caamsaa 12 akkuma dura kaaste san ji'a jaaffaa Oromoo Pirootestitti jalqabe fuuldura keenya jira. Sochii kana ammaan kana sochiin akka waan dhaabbateetti keessayyuu gama aktiivistoota keenyatiin akka waan dhaabbateetti qabbanaa'ee jira. Garuu akkuma dura tuquuf yaaltetti sochiin hin dhaabbanne. Karaa adda addaa waan kun adeemaa jira. Namoonni hidhamaa jiranii, namoonni bakka adda addaatti hiriira ba'aa jiranii. Mee kana immoo mala qindaa'een fuulduratti deemsisuudhaan waan amma deemaa jiru kana wal qabatee waan kana cimtanii fuulduratti itti fufsiisuuf jaarmiyaaleen Oromoo gargarii walitti dhufan kun immoo waan kanarratti fuulleffatanii sochiin kun akka itti fufu gochisiisuudhaaf wanni yaadame jira keessayyuu karaa keessan karaa OFC International Support Group wanni yaadame jira waan kanarratti. Nuti gama kennaan ammatti guyyaa sochiin kun ittiin jalqabame ji'a jaffaa yaadachuudhaan sooshaal miidiyaa kampeenii godhuufeedha. Already flyera baasuu jirra kanarratti atilleen asumarraanii namoonni dhageessanu aktiivistoonni waan kana dhaqatanuu fi atilleen joinni gootee akkan waliin gootu abdii qaba. Achumarraa fi hooggantoonni guyyaa har'aayyuu wayaa gurraacha uffatanii hidhamtoonni faayilii yookaan galmee gurmeessaa ayyaanaa keessatti argamanu wayaa gurraacha uffatanii deemtan jechuudhaan dhoowwanii wayaa baafadhaadhanii kana kanaan wal qabate obbo Baqqalaan guyyaa har'aayyuu mana murtii hin dhufne yeroo kanatti yeroo uummanni Oromoo tokko ta'ee xiiqiidhaan mootummaa kana dura dhaabachuu fi qindaa'ee dura wanni jechuu danda'u uummanni biyya alaa jiru kunillee sooshaal miidiyaa kampeenii kanarra jooyinaa kan gootanuu waamicha asumaan dabarsuu barbaada.
baay'ee galatooma marii bal'aan wajjin gootaniif baay'ee isin galateeffannaa maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin yeroo biraammoo sagantaa kanaan wal fakkaatuun akka walitti deebinee waan yeroo irratti mari'annus abdiin qabaa baay'ee galatooma isiniin jedha. Biraanuu asilleen hedduu galatooma horii bulii galanni kabirummaa ta'u. Hedduu galatooma reediyoo Finfinnee kana carraa kana kennuu keessanis baay'ee isin galatooffanna ni jiraadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii beektonni maal jedhu har'aa asumarratti xumurraa torban sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura isiniin jenna nagaan horaa bulaa. Hayyaa. Lafti keessi dhagaadha mirra keessa qotannaa keessi keenyas maraadha maaloo mirra keessa qofallaa. Angara mada kabun akkamii rafee bulaa basaastu lammii keessa mofee kanuu gurguraa. Basaastu lammii keessa qabeessa bakeessa hin dubbannuufi malee minni garaa koo keessa jira garaa kee keessa inni manneen eefan malee. Abbiya mooraa dhibbaa keenya loonga keessanii ajoollee keenya kun nama dhibaa makkamiin odeessanii akka jettuun nama qarree kootu saniini mootuun illee tolee yoo amte jedhiini akka jettuun nama lambii gaanu saniini ganuun illee tolee